Egaa jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi jiyyee bagaa gammaddee unkaan maarichish baga gammaddee baga guyyaa gammachuu kanaan si ga'e. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko namatti toludha. Shamarran qabuunii hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Askaaddach jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'a immoo waan tokko isinitti himuun dhufe. Ingidihi akkuma argaa jirtanii namoonni baay'een ni beektu Tiijii jechuudha. Akkuma kiyyaaf keessanii biyya Arabaa namoota ijoollee biyya Arabaa turtan ni beektu. Namoonni keessanuu namoota miidiyaa kanarratti hedduu akka nama bashannansiisanii fi wantoota adda addaa jedhanii nama kofalchiisan. Akkasumas immoo yeroo tokko aamilee irree namaaf ta'an dhugaa dubbachuuf hundi keessanuu ni beektu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takkaan gammadee fi baga gammaddee baga maaramiin nagaan ishee hiikte. Egaa dhugaa dubbachuuf yeroo ofiittis fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Ani har'a obboleewwan kootiif waa baay'ee tokko isiniif dhaama. Wanti na irraa baradhee yookiin immoo beektanii dadhabbiin keenya akkuma jirutti ta'ee amma yeroo baay'ee isheen dhugaa dubbachuuf seenaa ishii gaafa dubbattu yookiin immoo gaafa himattu seenaan ishii hedduu garaa nama nyaataa jechuudha. Seenaa hedduu keessa dabartee har'a milkooftee mana isheetillee ijaarrattee xumurattee haadha manaa taatee dabalaatiin immoo waaqayyo immoo daa'imaan eebbiseetii jira jechuudha. Ingidihi nuti illee nama akkana ta'u nu haa taasisu. Egaa obboloonni koo waggaa dheeraa turtanii yookiin immoo waggaa dheeraa biyya ormaa keessa turtanii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko of yaadachuunis namoota akka kiyyaaf anis dhugaa dubbachuuf beektanii yeroo waa hundi nama milkaa'e kan dubbatanii garuu immoo yeroo baay'ee nuti qarshuma qofa laallee biyya ormaatti gaafa qarshii qofa laallee biyya ormaas turre kana godhan waa baay'ee hinduuddu qaawwi. Garuu immoo yeroon keenya gaafa nurra darbee hin jiru. Namoota baay'ee biyyuma kiyya keessattuyyuu namoonni dhugaa dubbachuuf waggaa dheeraa biyya ormaa keessa taa'anii galanii gaafa galan umriin isaanii irra darbee akkasumas dhala dhabanii akkasumas immoo dhugaa dubbachuuf kanaallee qarshii qabaatanii qabeenya qabaattee wanti si barbaachisu yoo jiraate dhugaa dubbachuuf ilmoo godhachuu firii argachuu baay'ee akkas gammachiisa. Qabeenya garuu yeroo barbaaddetti hin argatta. Ijoolleen kun maal ta'anii obbolaa lamaadha biyya kiyya jechuudha. Waggaa dheeraa umurii isaaniitti irraa jalqabanii waggaa dheeraa biyya ormaa keessatti dabarsanii ingidihi bakka sirumatti nama guddaa ta'anii gara biyya isaaniitti anillee hin beeku. Yeroo isaan biyya ba'an hin beeku. Yeroo dhufan garuu dulloomanii nama guddoo ta'anii beektanii qarshiinis namaatti taallaltisiniin jechuu biyya. Dhugaa dubbachuuf yeroo dhumatti wannumtu hunduun bareeda. Kanaaf chaalenjiin hedduun jiraatullee qaawullee nuuf cufamuu baatu yeroo ofiititti osoo beektanii dhugaa dubbachuuf waa baay'eetu nama darba. Namoonni tidaarii hin godhatin yookiin immoo ani tidaarii godhadhee sin gorsoo osoo hin taane hanganaa galetti jechuudha. Umurii keenya biyya ormaa keessatti fixuun baay'ee tokko wanti nama gammachiisu daa'ima argachuu firii argachuun dhugaa hedduu takka nama gammachiisa. Ingidihi Tiijiin hedduu takka gaaga'aa turte. Seenaa isheetillee dheeraadha. Seenaa ishee sunillee kan himattee jechuudha. Har'a milkooftee dhugaa dubbachuuf yoo waaqa gara waaqatti laphee qulqulluudhaan waaqa ofiitti amananii gara laphee qulqulluudhaan waaqa ofii amanatanii
hojii ofiitillee itti fufan ni milkaa'u. Wanti milkaa'uun takkallee hin jiru. So har'a ishee milkooftee jirti. Nutillee namoonni biyya ormaa keessa waggaa dheeraa ta'in akkuma ishee kanatti waaqayyoon waa yaadatu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka dasne jedhee minyooti ishee ture. Baqa yeroo dheeraa maaliif akka kanatti tamanyaa ta'e hin beeku. Dhugaa yeroo baay'ee nan arga. Anis nama galee mana kiyya keessatti haadha daa'ima qoladhee baqa jetti yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa kanarratti dhugaa dubbachuuf qalliillee ta'uu danda'a. Waaqayyo isheef dhugoomsee si jira. So kanaafuu nuyillee akkasumatti waaqayyoon waa yaadatu. Sinillee itti yaadaa siniin jedha obboloota koo warreen miidiyaarra jirtan biyya ormaa jirtan jechuudha. Miidiyaarra jirtan yoo ta'an biyya ormaa keessa jirtan. Anas dabalatee namoonni akka kiyyaatti biyya ormaa keessa turtan yeroo kana ilaaltan yeroo baqa beektanii dhugaa dubbachuuf namni tokko gaafa namni tokko xakkar jedhee hojjetee akka nama sanii ta'uun qaba jettee tattaafatta. Seegalee nama laafaa argite sana fiitaata. Nama hojjetaa gaafa argite garuu namni sun hojjetee galma gaafa inni fakkeenya siif ta'a. Fakkeenya isaa sun beektanii namoota hedduudhaaf haamilee irree ta'uu danda'a. Kanaafuu namni hojjete tokko immoo gaafa hojii isaa san nama biraatiif illee fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuu fi waan akkasiitti siniin jedha obboloota kooyi. So tiijiin immoo milkooftee jirti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Haadha mucaa taatee jirti. Nutillee biyya ormaa keessa gallee akka milkoofnu abdiin qaba. Hundi keenya kun immoo minyootii keenya. Dhugaa dubbachuu fi biyya kanatti biyya kana jiraatan immoo dhugaa dubbachuu fi katamaa yoo ta'e laazim waan nama barbaachisa mana nama barbaachisa. Manni jalqaba irratti mana nama barbaachisa. Biyya kana ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf namoonni Itoophiyaa galanii deebi'an maal jedhu gaafa Itoophiyaa galan namoonni wanti rakkina ta'e birriis qabaadhu. Maalis qabaadhu garuu mana qabaatte taanaan qarshii qabdu saniin hojjette of jijjiiruu dandeessisii galee dhugaadha. Manni immoo sirriitti nama barbaachisaa jechuudha. Mana kee gaafa ta'e mana kiraa yoo ta'e uumaa hojjechuu hin dandeessu. Gaafa mana kee mana dhuunfaa keetii ta'e garuu sirriitti hojjettee of jijjiiruu dandeessa. Waan barbaaddu hojjettee mana kee keessatti galtee of jijjiiruu dandeessa. Hojiin hojii wanti hin hojjetamne hin jiru. Dhugaa dubbachuuf namoonni beekutti biyya keenya keessa teenyee birrii qabaannee mana qabaannee sirriitti jijjiirama guddaa keessattuu yeroo ammaa kanaa jechuudha. Kanaafuu biyya keenyattis gaafa gallee iniyyuu miti hin dhabnaa miti. Garuu immoo anka qarshii xiqqoo wanta ittiin tanqasaaqasnu qabaannutti mana nu barbaachisaa, iddoo nu barbaachisaa, iddoo sanitti immoo waan tokko hojjechuun ni jira. Kanaafuu wanti nama barbaachisu yoo jiraate waan tokko ani fakkeenyaaf ammaa gaafa mana qabaattee qarshii xiqqoo wanta ittiin tanqasaaqastu wanta ittiin hojjettu si barbaachisa. Kanaaf qabaatte wanti biyya ormaa umurii kee nama guddisu tokkollee hin jiru jechuudha. Ana akkasiniin jedha obboloota koo. So waan xiqqoo sinii galee mana ofii keessatti waa baay'ee hojjetachuu dandeessa. Waa baay'een hojjechuu dandeessa. Kanaafuu waan nama mana qabaachuudha. Waan akkasitti siniin jedha obboloota koo. Waaqayyo hunduma keenya milkeessu bakka yaadne nuuf yaa ga'u. So namni waa baay'ee tamanyaa kan itti guutu isumaa. Nus immoo laazim birriin biyya arabaa hin barakattu akkana osoo jechuu dhiisnee birriin waan feeyyuu hin barakattu. Garuu immoo hojiitti hiikudha. Waan san hojjettee dirqama hojjettee bu'aa gamsiisudha malee birrii beektanii achitti yoo bobaasan ishidhamuun birriin kamiyyuu jechuudha. Garuu immoo dirqama birriin yoo hojii tokkoon hojjette
qarshiis harka turti malee hojii ayinoo hojjettu taanaan qarshiin hin dhumti jechuudha. Kanaaf hunduma keenya Waaqayyoon waa milkeessuu hunduma keessan sinaa milkeessuu turtii gaarii qabaadhaa nagaa naa tura.